Osoo hujii taan irraa wanne Muhammad Sayyid dura ajjeefamu qaba. Caalaa bultumeedhaa Muhammad Sayyid manarraa fuudhuudhaan caalaa bultumeetii jechuudha. Ragaa qabatamarra qabna, dhugaadharra qabna, dhiiga ilma Oromootu harka isaarra jira jechuudha. Jaallate osoo hin taane dhiiga Muhammad Sayyid macheessee akkas godhachuutti jira bar. Zaatii namaa hin qabu waltajjiirra bahee Tanama keenyaaf saaxilamuu qabdu keessa saaxila jechuudha. Warri shakkiidhaan waa hedduu jechaa ture hundinuu arraan tana ifa isinii baati jechuudha. Hojii teenyaatu dhugaadhaaf dhaabbachuudha, hojii teenyaatu dhugaa saaxiluudha, hojii teenyaatu uummata dhugaa dhageessisuudha. Akka nagaa obboleessa keenya Muhammad Sayyidii fi obboleeyyan keenya sadeen hafan wal qabachuudhaan jechuudha. Maamush namichi ja'uur hojii takka akka raawwatan ajajatti kanne jechuudha. Muhammad Sayyid rabbiin rammataa godhuu fi an ilma Oromoo tokko najjeesu namarratti dhiiga ilma Oromoo ajjeesu tokko hin raawwadhu jee diduu sarraa kan ka'e jechuudha. Kan ka'e gabaasni kun kara maamush deebi'e. Gara maamush gabaasni kun deebinaan maamush maal jeen jechuudha. Abbaan qabeenyaa sana. Eegar iccitti dhagee kawaan kan hin raawwadhu ja'u taate. Nama iccitti dhagee hujii san hin raawwanne ni raawwatta isa. Saniifu namichi nama siyaasaati. Wanni godhuu qabdan Muhammad Sayyid dura dabarsaa jeen jechuudha. Osoo hujii taan hin raawwanne Muhammad Sayyid dura ajjeefamu qaba. Tan jettu murtooyte jechuudha. Caalaa bultumeedhaa Muhammad Sayyid manarraa fuudhuudhaan haala hunda anjeessuudhaan haala hunda anjeessuu fi mijjeessuudhaan namni mucaa kanarratti ajjeechaan tun akka raawwattu raawwachiisaa fi hunda keessatti hirmaachuudhaan godhe keessa kan hidhamin ka baqachaa jiru, ka dhokochaa jiru, ka cahaa jiru caalaa bultumeetii jechuudha. Ragaa qabatamarra qabna, dhugaadharra qabna, dhiiga ilma Oromootu harka isaarra jira jechuudha. Caalaa bultumeedhaa hujii maaffiyaadhaa tana hogguu dalagu tunta duraati miti. Caalaa bultumee gaangistara ta'uudhaan nama kafalamtee fi na waajjeesu ta'ee hojjechaa akka jiru namuu beeka jechuudha. Lubbuulee hedduu South Africa keessa babaateef shukshuktaan ni jirti jechuudha. Hidhata adda addaa qabaa waan adda addaati hojjetaettu shukshuktaan ni jirti jechuudha. Caalaa bultumeetii sigale. Assalamu alaikum. Maalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan caalaa bultumee jenda geenye komantii ta'e takka. Ammaree fun dhaggeeffadhee bar namtitti marattee jirti bari nama qabee hidhuutu dhabame nama ajjeesuuniif nama arrabsuun gootummaatti fakkaate beekta. Nama maraate kana soo fira qabaate firatu qabee hidhata. Yookaan immoo nama isa boorsu yoo dhabani fira silaa aaliitu qabee gorfata beekte. Gurbaan kun namootatu jajjabeessantu dudubbarra jiru jechuudha. Dhiiga namaa dhangalaasee sanarrattuu galee immoo dhiiga namaarratti dhiichisa. Gurbaa kana gara tarkaanfii gara gumaa waan arge jedhanii asirratti baane iyyine kadhannu osoo hin taane tarkaanfiin biraa irratti fudhatamuu qaba jechuudha. Gurbaan nagaayyuu natti fakkaatu dhiiga obboleessaatu isa macheessee jira amma sa'aatii kana. Jaallate osoo hin taane dhiiga Muhammad Sayyid macheessee akkas godhachuutti jira bar. Zaatii namaa hin qabu waltajjiirra bahee deemullee nama keessallee waraabessa guyyaa fakkaata bar wallaahi al'aazim. Namni irraa baruu didee malee dhiiga obboleessaatu macheessee jira gurbaan. Baraati dhiiga namaa dhiisiti qarshii tokko yoo haqa namaa sirra jiraate akka inni si miidhu beekta.